Second question is for you guys. What is the first book in the Bible? Okay. Baay'ee naaftee jiru jaljachuun nan dandeessisu haleluyaa nan teessisu jaalataadhaan jedha waaqessi naan jedha keessa kootu jaalataadhaan jedha waaqessi naan jedha keessa kootu baay'ee naaftee jiru jaljachuun nan dandeessisu haleluyaa nan teessisu jaalataadhaan jedha waaqessi naan jedha keessa kootu jaalataadhaan jedha waaqessi naan jedha keessa kootu. Roota boqonnaa afur lakkoofsa tokko qofa. Iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf abdicha ammayyuu waan raawwatamne jiruu fi isin keessaa namni tokkollee booddee kan hafe fakkaatee akka hin argamnetti gotaa sodaachaa hin eeggannaadha.